وجيراننا أما تشان هنگانا نجي كمبيوتر أنتو خازول بده سين ناقو بيسو تو غلطو مينجان قربان انتلسي سار تو فودمو أما تشانن سن سكيورتي كيا شوفير كيا سدري يولي تريدو أجوه جانيني أمماتيا نحن كرجيه جو نبيتني أبا ورناسي أسيت ويانين غلافت أما رود ديرا دروي جو غافت دروي خناف جرو سانغو زونتين بيوريكم هدو تقولامي غافا كشبرسن نما صدمي هدو أسكيسا بكتو قد جيسري ونين غم مدوغارو وريكم سنون خفلامي لفت بدو دبولسا ومن كينيا نما توكو سوسون أبداتين دابا توكو سوسون إيجاتين كابسو ساتين إفبل سواسه بل سوق مارنا كنتي وسو قندالون نستطاعن hanga funyane tulutti mun kuni baga kanan singai baga atanar katani sinja gafin etun ka wal qabateru fedi madabile dan wal qabate jiru kana tuni amma dura mangudumman keessa ture sanifin cacallisu ture amma moddo ferra dubbachu kamna ferra bukazu kamna mi وان تيسنت تميدين سامبودا وان تاوكا بسنتي جيجيرام نيكون كندي سوما كيروتين هيرمانا أمة أوروموتين ديغر سسابودا داداتين غرغار سربيتين لوفي وياني وغا كيركرسيني لافاندا وخانو وياني في فيديوس لافاندا وخانو nama irraa fuudhu dhabne dhugaami dhaaba jaaramee qophaa'ee dhabnemi kamararaadhaa hidhaa jira abaa'oon bakka sagalii faca'ee biyya alaa jira dhugama dhugaami way taarika haasoyna waan bara deengaddaa ta'eemi wanta lafaan geenye bikka barcuma isaanii nama dhaaba keenyuun dhabne nuti saniif opiidiyoo majibbinu keeysa واباسو قمنا درا وفيديو ترى قبرما وياني جلا باسو قمنا جنة مريانة إرق أبصوينه بريسا بابنه مي إنسان كيسا ججلا موجت ديمنه خاتي كورا ويا كأجيل شينه ولين بابنه لما ولين بانه أبصو تيجي تيم مكامنه polisi Oromia isa jala ni dirre jijiramne kuna kara dhufe bakka simiti abbaan akkana miti jettu harka baase dhabneeti kijiba afuufa namni hundi abbaa angoo itti kenninu dhabneeti oppidiyoo jibbinu keeysa irraa xahaarsine dhukkee irraa dhodhoyne lamma kennine lamma nabiyyi kenne abbaan fedhe haa xiillahu abbaan fedhe wan fedhe haa jahu amaanaa nuti lamma kennine lamma nabiyyi kenne ceeyumsi kun yoo gufate number 1 lamma fa biyyi gaafannaa jechuu amaanaa isaanii kennine warra isaan harkaa buusuu deemu akkuma ganama jeetti isaanis irraa dhoorkani nullee irraa dhoorkina erga isaan harka wayyaaneetii micciiranii taayitaa qabatan booda maal jenneen ilmoon ayyoo abbo dhaabni tokkolleen kana malamallee qabu alatti hafuun qabu farra shoror keessaa kaasaa waggaa jennee lallabdura geessanimi kaasanimi gariin daddafee dhufe gariin lafa harkifate dafii gali jenneen sababaan barbaade jennaan obbo Daawudii bilbilean ta rabbiin shaahida gaafa dambi tollo rakkoon uumamte galuu barbaadani eeni barbaadna maali wanni isin dhoorke takka lama sadii waa lamaan qofa fudhatamuu qabaan jeen tokko addi bilisummaa Oromoo shororkeessummaan irraa ka'ee paartii nagayaa tahee Oromiyaa keessa akka dalagu takka lammaffaa waraanni bilisummaa Oromoo hambaan elemoo qiltu ummata Oromootiif gadi bahe haa milkaa'u baatu ummanni Oromoo kabajaadhaan galfatee humna nageenyaa Oromiyaatti jechuunis poolisii Oromiyaatti makamaa kanani fudhattaa hin jeen
نيم فردجي اوكي سمبودا غمانا نيم بلبلي جرار برهانو جولا ابي وركنا لما هند سالت تاسوينه اكمت انغمان ديمنه جنne ابي غافا دغه دابا بران دوبيبنه ابو داود دوبي سي دورا غافا ارترا دغ دوبي لفقاتني زرزري سيرو قبنا جنان هوغا من سوتا دوفن اكمت دوبي تنو سون فيتين دوفتن جيتين اتي جرا كنت فيتو قبدني جنان هوغا اچي ديبن بيلما هند ديسنيت لما في وركنان ارترا دكان اگرتني مسوران دكان ولي مرياتن وان لفكين رتي ولي galan jani sambafne naam taate ammas geenye mere sambo daga dufan jarri dufan jechu dongorri morri motumma achi dalage waan wali galan akka obbolummaatitti waan wali galaniif waraqa firma hin farramne jechu kana godhu qaban turan akka motummaatitti garu ani shahida wali galte isaanitti jechu لما في وركنا جرى ملتي سودابون في ملتي سودابون دوغورا غارو وبوليه لما جدودي آدين دا ملتو راجع يا إيوانو نمبر باجتو سامبودا داود فان غلن إساني غل وديمو أورمي كوم متانو تراسه في فيننغل تنجنا بكاتني دفنه سيمنا قفوسون تهين في فينن تهين وقتاته الرجال أبسينه غرسينه مي أيه أما دبين تراكا دفتوانين سودانه ورانا كنا كبا جانغل جيتي ويوان ورّي موتوم ماتي لفرّار كيفتي ورّي داوديس لفرّار كيفتي جدّو تك ورّا مكلاكياتي ورّا دانيناتيتي ورّا ODPتي ورّا موتوم ما فدرالتي وصون غيو كنا ويوان دمال نانجام بيتاني كامو كوانا كبوندي ورّي ODP ورّي OPDO دا جوار شانه سوداتا غندا كيسة ديمو نجيفتي جيه سوداتا كوي راغورا نونجا جاني تنامتن اوكي دبلن داود امو جوار OPDO تنوت ارگيجان نمني نرگي انجر امت ورمو ملي اكا امت ورمو اني شانس شانتامس OPDOs وياني ابازيدي زين سودان Hoggana si galus wobo sabdaddeeti miti OPDO sabdaddeeti miti ummata Oromoo qofa amma wanni way waachaa tureef akka Oromoo addaan qoodanii ittiin taphanneef akka abaa'oo qiqircaa godhanii addaan hiranii irbuuf imaanaa gootota Minnesotaaf Asmaratti daaraa godhanitti Oromiyaa akka isaan daaraan goonee fi way waachaa ture waan biraati gidi itti way waadhee gaafa kaan miidiyaan walitti duulan rabbii jaa miidiyaan dhiisaa kayeetiin daawut bira dhaqe aboo maali rakkoon yaada jijjiirte hin jijjiirre waraanni galchita moo hin galchitu ni hin galcha nama tokko na bira jira maqaan da'u na shaayida qabadheetiin dhaqe akka bootole wakkan ni galchita moo hin galchu ni hin galcha maaltu hanqate dhaqee waraana dubbisuun qaba duuba maan dhayin warra mootummaatti haala naa mijeessin tanaaf rakkattaa'ee hoggasumaan jara mootummaa bilbile yoo an baalen deema gaafas gaafa roobe deemu hangaan an roobe deemee deebi'utti yoo haala mijeessuu fi baattan anaatu fuudhee deemaa waliin nu hajjeessaniin jeen jidduu kanatti haala mijeessanii fi dhaqe waraana dubbisee deebi'e kana jidduutti qondaalota asii abaa'otti makamanii as deebi'an shuuman sandura dongorri mootummaa ammaas sandura yaa'ii tana waan hin beekuuf abaa'oo keessa qotaa malee dachii qotuun akkan turre waan hin beekuuf sideemu jarri abaa'oo tokko qofaami hundi isaanii eega isin biraa deeman qotaa walitti dalagu malee takka Oromoodhaan waa qotanii hin beekan
akka jarri kun rabshaan goonee fi akkaan daaba dhufe gaafaan dhufe maal wajjiteenye haasoyne muummichi ministeera Dr. Warqinaa Lammaa qondaalota waraanaa kana murnootuma birallee gara federaalaa bakka isaan Oromoo fi murna kana waliin dhufne yoo waa kan nu beeddan yoo isin gargaarsifachuu barbaaddan bikka warra kalee wal madeeysaa wal daakaa turan sanii walitti hin dhufne muudaa bikka Oromiyaa kanatti hin fidinaan jeen sanii walii galle jarri kunis sharrii mallasaa keessaan baatu fuudhanii muudan qondaalonni waraanaa kun bikka san inni malani angaruu yaa'iin akkan dhufne sababa isaan dhabsiisuudha jecha bikka biraa isaa Wallagga jiru muudamni kun dhufne muudamni kun dhufnaan dubbiin baddee jee dhufe akkasi ayee malaagoon kana ololli oowwe jechuudha Ameerikaa kan hin dhaqe yaada jijjiiree yeroo gabaabatti deebi'eetiin dhufe hoggaan dhufe nama 30 ol ka ta'u hayyoota haa deemnuun jeen kana jidduu manguddoo ergan isaan nu dura manguddoonni dhayte jaraas ni dubbifte gurbaan manguddoodhaan waan jeen ayyaan achi jiru Daawud yoo murteessee gali naan jeen hin gala jeen kan Oromoon beekuu qaba waraanni bilisummaa Oromoo hin galu hin jedhe qondaalatu hundatti dubbadheetiin jira dhaabni gali yoo naan jeen hin galaa jeen rakkoo hedduu tarraa'e manguddoon dhufaniiti kanaas dhiyeessan manguddoo biratti wal agartanii televizyiinaan wal dhungatanii harka wal fuudhanii walii galle waraana ni galchinaa jaan maaltu gala yaa'iin ittuma fufte Wallaggarraa ololli asiinis ka dhageenyu achiis ka dhageenyu mataan wereersinaan baqqala hojii taanee haa deemnu jennee nama hedduu yaamne yoo dhaytan isin ajjeesanii nuun jaan yoo duune sumaa uummata keenya keessatti cuwaan jannata seenne jennee kaanee itti dhayne dhaynee ummata keenya dubbifne ka televizyiinaa qofaa miti kophattillee dubbifne waraana achi jirus ni dubbifne warra makalaakeyaas warra poolisiis warra ceeneetis ummata gumuusiif ummata barta dubbifne hanga soosatti waan ummanni Wallaggaa jeen isin hima waraanni bilisummaa Oromoo kalees nuuf bahe kabajamuu qaba arraba kaadree opiidiyootiin xiqqeeffamuun qabu takka kan hunjaan kaadree afaan nurraa qabaa jaan takka lammaffaa waraanni keenya kabajamee nurraa galuu qabaa humna nageenya Oromiyaatti nu makamuu qabaa jaan kanuma jaan waraanni kun nu keessa taa'ee nu loluu qabaa kajee nama xiqqaa hedduun ummataa hubatee jira jechuudha kanaafi rakkoo diinagdeetiif hunda gabaasa fuula deebisadii fuunee cuunfaasaa ka PowerPointiidhaan maxxansine agartanii itti dhiyeessine bakka Lammaan jirutti bakka Daawud jirutti bakka Jeneraal Birhaanuun jirutti namoonni biraas hangi tokko jiranitti anaaf Baqqalaan dhiyeessineef amma waan ummanni himate waan ummanni komate yaada ummata hubannaa keenya yaada furmaataa jennee lafa keenya yaadni furmaataa jennee lafa keenya waboon saffisaan waraanni achi jiru waraanni abaa achi jiru saffisaan bosonaa bahuu akka qabuufi mooraatti galee gara humna nageenyaatti akka makamu kaadreenii fi yaa'iin propagaandaa akka dhaabbatu rakkoon diinagdeen naannoo sanitti waan uumamee jiruuf naannoo sanitti hojiin diinagdee keessattuu gara baankiitiin akka dalagamu obbo Lammaanii fi obbo Daawud namoota biraas qabatanii dhaqanii ummata yaa'iin irra uumamte kana akka tasgabbeessaniif qalbii isaanii cabe kana akka deebisan dhugatti ummanni sun qalbiin cabee jira bilisummaa qabsaa'anii argatan san guyyaa mootummaa darara halkan jarakaanii darara ni beeytanii mi Harargee waan ta'e 90moota keessa ni beeytanii moo waan taatan Wallaggaa sanitti ta'u jira okay hiraarsantu ta'u jira hiraarsuun irraa dhaabbachuu qabaa jenne fudhattanii fudhanne koree dhaabbanne jedhan koree dhaabaya torban lama keessa dhumuu qabaa waan kana haa dhumu walgahii duraatu torban lama booda yaamanii jechuudha okay kanaaf gara mootummaatiin ibduu baarkifannaa ture wal shakkiin jirti fakkaatti
jarri kunis eega dhufe booda jarri tun laaftuu dhaaloo inni irraa buufnallee waan dhabamtu fakkaatu. Kanaaf amma kana deemnee mootummaadhaan lolaa maaliif mootummaadhaan lolaa turre maaliif gara tokko jallatta wanni jettaniif amaanaa biyya tana shofeera qulfii fi marii ka itti kennine ODP'tti. Kanaaf jajallina uumamuuf shofeera malee tasaafaariitti waan qabnu yeroo hedduu mini tasaafaarii so gara bashoo usnaare. Kanaaf jallanne garuu ammas yoo kataatu ati furmaanni gala fuulduraa maali? Biyya tana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo asirratti uumame bakka biraatti miti. Akkasini elemootu uume jaarraa guddise baaroofaatu siyaasa barsiise. Kan wanni biraan jiru waan. Waraanni bilisummaa Oromoo kan jaarame jaarraan waan tokko isin hima. Namni hin beeku namni hedduun hin beeku kana. Jaarraan ilma nama guddaati. Warra beekamaa ni beeytanii. Aristokrasiidha. Rakkoon takka isarra geessee hin beeytu. Rakkoo keessattuu hayyoota Oromoo makiinarra jirtu kana argeeti lolee gara asaboot kana dhufeen si'a naannoo kana. Dhufeeti achi hoggaa ta'u uummanni roorroo arkee qallitti takka jaarsa jalaa ajjeesaniiti. Jaarsa jalaa ajjeesaniiti reeffa fuudhuu maallaqa kafaltu malee jedhanii cinqan. Kan kun seera miti jeeti namicha dhaqee kassase matoola kaasan. Dhaqee achi na kassase asumatti isin mura jeen. Hoggaa achi dhaqee jarri zulmii dalagaa itti mure jaarratti. Seerri kun jijjiiramuu qaba bulchiinsi asii jijjiiramuu qaba jeeti filannoo seene jaarraan. Kana beeytanii akka dorgomee ture jaarraan asitti. Oromoon gabbaatee ituun tun korojoo itti guutteef jaarraadhaaf. Ka sagalee kenne Oromoo kalakkaa'e nama biraati jaarraan ni mo'ame. Eega mana murtii yaale filannoo yaale sirni sun zulmii akka ta'eefi barbadaa'uu akka qabu mana murtiillee akka hin dhageenye sagalee uummatallee akka hin dhageenye sagalee qawwee qofa akka dhaga'u beekeeti asii karaa machaaraa kanaan muree baalee dhaqee waa qofaatti dabalameeti sanboota elemoo fa'aa wajjin dhufee waraana bilisummaa Oromoo dhaabe akkasiini waraanni bilisummaa Oromoo ka dhaabate bilisummaa uummata Oromoo argamsiisuudhaaf diina afaan qawweetiin dubbatu afaan qawweetiin dubbisuudhaaf mootummaan yeroo sanii mana murtii dhaga'uu diddee filannoo dhaga'uu diddee teessee namaan mari'achuurra dhaabattee nama dhukaasuu waan filatteef teessisuudhaaf qawwee qabatee itti fayyadamu akkasiini. Arra mootummaan tun akka feenus ta'uu baattu kaleessa xurii kaleessaas qabaattu ta'anii nu dhagaa jiran moo hin jiran jara kana loluun mirga qeequun mirga arrabsuun mirga jara isin dura tattaa'u kana qawween dha'uun mirga jara kana rasaasaan dha'uun sirriidha waraanni bilisummaa Oromoo jara kana dha'u isiniif qabsaa'are no okay ummanni Oromoo yeroo tokkotti yeroo mootummaan alagaa turtetti yeroo mootummaan afaan qawweetiin nama haasoitu turtetti qawwee qabatee waraana bilisummaa Oromoo jaarrachuun sirrii ture arree eega qabsoo isaa waggaa 50maatiin sirna abbaa irree diigee nama naataa jeen filatullee baatu naataa jeen amaanaa itti kennee naaceesisi erga jeen booda waraana bilisummaa Oromoo isa hin barbaachisu ummata Oromoo har'a ka barbaachisu waraana ittisa biyyaati ka daangarraa qottee beesoo jirtu isinirraa dhoorku kaattuu ciroo keessaa isinirraa qabee mana hidhaa galchu kana waraanni ummanni Oromoo barbaadu jechuu sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra geessetti sadarkaa qabsoon ummata keenyaa irra geessetti waraana ittisa Oromiyaa poolisii Oromiyaa humna addaa Oromiyaa malee waraana caakkaa galu hin barbaannu nuti. Har'a bakka wal bira teenyutti bakka Daawudii fi Lammaan yeroo barbaadanitti wal arganitti bakka Daawud yeroo barbaadetti Abiyyi bira dhaqutti waraanni Abiyyi hogganuu fi Daawud hogganu gidaamitti wal ajjeesuun haraami sirri miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromootiif kan bahe arra halkan tokkos wanni ala buluuf hin jiru halkan tokkos qabana keessa wanni buluuf hin jiru
walii galteen nuti goone walii galteen godhame kaniidhaan keessatti hirmaan abaa'oo qofaaf miti gemboo sabaattiifis ONLF'ifis asuma kan godhame himanni takkaa'u farrajiin shororkeessummaa irraa ka'a ni galmaa akka paartiin dorgomee ijaaree filannoon gaafa dhufte ni filata ni dorgoma waraana xiqqaa guddaa harkaa qabu mootummaa kenna mootummaan laalee waraanni sun ka barbaadu gara humna nagaa naannootitti ka barbaadu gara paartii dhaaba isaatitti kalakkii siyaasaas qawwee sin barbaadu jau dalagaa isaanii seenaa mootummaan malla kennee fi qubachiisa kana ka walii galu kana jechuu kana immoo itti yaannee dursinee ka qopheessinee kanaaf obbo Daawud galata nurraa qaba abbaa keenya amma garuu bakka jiru kanatti kararra jiru sababa xixiqqaa tuulanii warri mootummaa rakkoon qabu jechuu kiyyaamti sababa xiqqaa tuulanii waraana alatti teessisanii fi finfinnee taa'uun hin ta'u kanaaf yoo Oromoodhaaf yaade yoo Oromiyaadhaaf yaade yoo ijoollee isa amantee bosona baatissaniif yaade osoo oolee hin bulle tokko waraana dhaabu lola dhaabu lammaffaa ajaja ifaa kennee waraanni bilisummaa Oromoo mooratti galee leenjii barbaachisaa fudhatee akka fedhii isaatii fi mootummaatti makamuu qaba kanuu akka furmaanni biraan jiru kanarratti jaarsummaan hin barbaachisu mokkorre bari yaalle jaarsummaa yaalle rabbi kadhadhaa isin hin jenne rabbi sitti kadhanne jaarsaas didanii rabbiis yoo didan rakkoon biraati wanni tokko ifa haa ta'u jallaa keenyaafis haa ta'u ka ormaatiif wanni takka ifa haa ta'u jijjiirama nama 5,000 karaa cufi dukkaana cufi kaan jeen ijoollee 5,000 wareegamatti oofee beeke dhiiga isaaniitiin na harka jira abadan abbaan fedhe aduuf malee jijjiirama kana duuba deebisuu ittiin deemnu dhaabni siyaasaa fedhe bilisaan galmaahee heeraaf seera biyya kanaa eegee safuu kabaja ummata kanaa eegee dorgommiidhaaf qopheessu bira dhaabbanna dhaabni fedhe ka Oromoos ta'e ka alagaa qawwee qabadheetiin mootummaa nuti amaanaa itti kennine kana kuffisa gatantarsa laaffisa yoo jee lolli isaa nu wajjiini mootummaa wajjiini miti kanaaf wanni ummanni keenyaas jechuu qabu wanni nullee bira dhaabachuu qabnu kanuma jechuudha rabbii jaa waa hedduu yaalame dhugaan isin hin jaa jechi hiikkadhaa jau hin taanee jennaan lakki namni hiikkadhaa jeen jiru jeneraalota bira taa'ee anu qawween isin jara kanatti hiitan hin jirtu ummata itti hidhe jorree ummanni daangaanuu miidhamu jira dhugaa laal naannoo Wallaggaa san billallee ummata irraa hiikan qawwee ummataaf haa kennanillee jenne lakkii qawwee ummataaf kennee galuu hin dandeenyu nama nu jara kana jennaan qawwee qabadha kaampii mootummaa waamanuu baattan nu hayyoonni nu isiniif qopheessina qawwee teessan qabadhaa galaa jenneen ni didan okay dhugaa qabnaa jechuu gara mootummaatiin badiin hedduu garuu mootummaan kun amaanaa qaba amaanaa san bikkaan ga'uu qaba wanni biraa dhagaya har'a warri Maqalee jirus ka Bahar Dar jirus ka Mogadishoo jirus ka Washington jirus akkatti Oromoon dubbii tana hiikkattu laalu jira dubbii tana hiikuu dadhabnee mootummaan kunis heeraaf seera lafa qabsiisuu dadhabee fafaceenni dhufnaan kafirraa buufnes nurratti ol deebi'a Maqaleen irraa afaaniin tarrak jettu boru qawwee nu dhugaafti okay kanaaf hamma sossomne gahee amma waraanni bilisummaa Oromoo
كأمة أورموتي قديبه يو إلمو قلتو خبجه يو بريسو برو خبجه يو بارو تمسا خبجه وامي چابوتين غدا غدانيف كاكيرون غدوف فوداته اولي اوسو همبولين مورات غلو قبا غرا موتوم ماتينيس دوغونغورا لافينا غاما ابو داود فادان جيرو لالودان إسا وجي موركا سينودان جيب أباو الركالي سك أبانسان هاريات في دوداني ساتادو سبب الدادين وان كان قوة جيسو يو خيالا غوري ياروني جرا بايزا وي موتوم ما كان كيسا كالابات ردبام سيسو برباد هدو kanaan nummaan mataa macheessitee obboleeyyan keenya wallaggaatti duru hedduu tafilannoo yoo dhufte warri alaabaa tana qabatu naa mo'ataa kanaafuu geemaan ala baasuun qabaa jee sababa Daawud Faadhaan waan abaa'oo tana hunda balleessuu barbaadullee ni jira viidiyoo keessa kanaaf warri amaanaa itti kennine abiyyiif lammaan warra summii akkasiitiin deemu warra sharri akkasiitiin deemu karar ramai sudan gala gara qulqulluudhaan waraanni kun akka galu halam jeesu qaban warri abaa'oo warri Daawud Faan yoo shakkii qabaatan an akka nama tokkotti hayyoota abbootii gadaa abbootii amantaa gurmeessine waraana kana galchine hanga wal amantaan dhuftu maallaqa mootummaallee gaafannu isinirraa gurree ni tajaajila ammoo sababa tuulanii waamicha abbootii gadaa tuffatanii mootummaa tana gamaa gamanaan waliin dhooyne aqwaraaciidhaan aangoorra baana yoo kajaan taate dura dhaabbanna maaliif abbaan fedhe amaanaa katti kennine jara kanatti irratti hifanna ni garafna ni gorfanna filannoo itti aanu irratti sila Oromiyaa keessa korojoo haatuun hin jirtu kana beeka hin jirtu korojoon hin hatamtu nama nuu ta'u nama nuuf diriiraadhaa rabbi eebisee abaarsan qabuu hin hannee jennu ni filanna warri ODP Opinion ramaka jijjiirratanii dalagaanis if jijjiiranii if xaaranii toobatanii jajallaa if keessa haranii amma takkaa cinaa hafte tana keessatti onnee teenya keessatti akka Abiyyi Lammaan seenanii hanga qabaletti haaromsa kana yoo bakka hangayanii mo'atan amaanaa teenya asiin nu geessanii onnee teenyas nu seentanii haaromsas fiddanii jee uummanni Oromoo yoo sagalee kenneef irra deebine eebbifnaaf ODP maqaa qofaan dalagaan opiniyoo ta'anii hattuu gabareen ifirraa ariite Finfinneetti shuumanii caasaadhaan wal jaaranii ODP ta'uu dadhabanii opiniyoo ta'anii yoo hafan hangammaa waan nu baadhattaniif amaanaa tana galatooma amma hunoo nuu hannaas kanna warra haaree kanatti kannannaa jennaan amma booda warri ODP'tis korojoo hatanii mormituu hidhanii kaan miila cabsanii ummata Oromooti biyya tanarratti umrii dheereffanna jennaan abadan wallahi billahi hin milkooytu warri biraatis yeroo ammatti dhugaatti abbootiin keenya abaa'oo keessa turan yeroo itti badii amad diidamii baay'ee amad diidamii torba ummata Oromoo irratti ka qoose ummata Oromoo irratti ka hanjame qabsoo ummata Oromoo kalaam sheessoo opiniyoo qofaa miti murnoonni abaa'ootis nurra qoosaa turan
gandummaan nu qoqqoodaa turan ilmaan teenya bilisummaadhaaf isaaniif baate gosa gosatti murna qoodaniiti Boorana keessa wal ficcisiisaa turan. Yaa har'a silaa isaanis akkuma viidiyootti too hubatanii waan walii godhaniif afoo inaanillahi waliin je'anii waliin deebi'anii aangoo tanaas dargaggeessa isaan keessa jiruuf dabarsanii caasaa isaanii gubbaa hanga gandaatti diriirsanii dabballee isaanii lallabduumi nama namaa dalagu nama eeyba qabu laalanii bakka bu'aa qopheeffatanii dhaaba bilisummaarraa gara dhaaba biyya bulchuutitti if jijjiiruudhaaf yeroo itti dalagan ture akkasiimi har'allee oppidiyoo fu dhiifne bar afoo inaanillahi lammaan jennaan sii dhiifne jenneeni jarri abboota teenya dhiifama nu gaafachuun hin malu akkasittuu ni dhiifnaaf afoo inaanillahi jaan wanni nuti isaaniin dhiifne garuu arri mukarrattuu ni baate narrattuu baate wanni nuti isaaniif hin dhiifne maaliif abbaan kee qabriidhaan baane wanni nuti isaaniin dhiifne akka kalee abaawoo qircaa godhanitti deebi'aniiti qeerroo kana qircaa goona oromiyaa qircaa goona yoo jedhan abadan itti hin dhiifne. Hinaaffa jibba gandummaa naannummaa maraatummaa Eertiraaf Minisootaadhaa qabaachaa turan san fidanii warra nu amaanaa itti kennine kana mataa dhukkubsanii weerarsanii biyya tana qiletti na yoo kajan taate itti hin dhiifne. Hanga kanatti waliin jirraami irraan deebi'a. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawutiin hoogganamu Finfinneetti galmaa'aa jira filannoo keessatti hirmaachuudhaaf Ihaadegiif OPDO fi paartilee hunda wajjin ODP wajjin beekta ta'anii mari'atu jiran asii qalamaan mari'achaa maayikiraafoona naanaasiyaa gidaamitti qawween haasa'uun hin jiru. Oromoo ani an dhaaba tokkorra jaalalas fedhiis jibbas hin qabu anaa jaarran kaawwan okay garuu wanni ani sin gorsu keessattuu uummanni naannoo kana sagal hin gubatina maal jee kana maal si gubee ibidda kana hoo jennaan ibidda ni maraattee jee yaa dhaabni siyaasaa kamiyyuu dubbii isaa Finfinneetti fidatee seeraan galmaa'ee yoo dhufe waajjira haa banatu taa'aa waan inni isinii dhiyeessu diinagdee irratti nageenya irratti dhaggeeffadha. Ka Finfinneetti siyaasa haasaa asii kilaa hidhadheetiin uummata keessa deemee poolisii ajjeesa jiru ifirraa waash gamatti eega abbaa fedhe haa ta'u. Ka dhufee as keessatti Harargeedhaa maaliin godha jimaa kan akkamittiin gatii dabalaaf karaa akkamittiin baasa jiru dhaggeeffadha. Kaas dhufee Harargee faarsee Wallaggaa baasu Arsii xiqqeessu Shawaa xiqqeessu isiniifuu diina isinuu addaan qoqqoodaaf irra dhiiba. Kanarratti kan waan jaa gara mi'eessoo daangaan wal qabatee jiru. Somaaliif Oromoon waan masiitti walloltuun barbaadee dhabe. Namni dachii goggooy durra wallola. Wayyaanee waan isin goote jarri isaan duraatiis beektu. Amma makii karuun guddaa asiin deemu kana karaa gamaa gamanatti ituu isa wallolan. Makiinaa dabru garuu eenyutu karaa tarraa guuru ture. Wayyaanee bara. Isin asii sumuni daaswaraa dhuftuun diimorfoon waliin dhukkaaftanii jarri kilaa himata isin qabeeti achi gibira guuru ture. Uummanni Somaalee namni daangarra jiru namni walirra jiru haroo irratti bishaan irra wal lolu waanuma jiru kun dardarri gaafa dardare dubrarra wal lolee takkaa waanuma jiru. Somaaleef Oromoon garuu waan dhugaan cuunfanii ilaalan diinagdeen irra wal loltan hin jirtu.
Sinemu. Oso Somalen nuufira ta'uu baatte ollaa ta'uu baatte qabsoon tun guddattu. Gaafa Oromiyaan alagaa taate biitii teenya Somaaliyaadha turte. Jibuutii turte. Akkasiimi. Manguddaan tun hedduun Jibuutii turte gaafa naftanyaan asii ari'e. Akkasiimi. Jibuutii turre Hargeysa turre Moqodishoo turre. Warri kun finnu qabateetti Somaalee ta'a jaanillee yoon cinqan waanuma hidhu turan. Kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo turraa uummanni Somaalee galata qaba. Soomaaliyaan diigamte waan nuufira taateef Oromoon bilisummaa ba'uunii fi aangoo Finfinnee to'achuun ummata Somaaleetiif waan guddaadha Oromoo qofaaf miti. Somaaliyaa keessatti nagaa argachuu yoo barbaadde warri Haayila Sillaaseetis warri Mangistuutis warri Mallasaan daranuu gosa gosatti balbalatti isaan baaseeti akka chirchaarotitti itti taphatu ture. Akka isaan biyyan taane akka isaan naman taane walin naqu ture. Al-Shabaab jara dararu kana Geetaachoo Asaffaatii uume. Kana 2006 yeroo jarri uumamtu warra Faranjiitti himuu ture waan amma isaan beekan kana. Uummanni Somaaleetis kas jiruu fi bahara daangaa jirus uummanni Oromoo bilisa ta'uunii fi aangoo qabachuunii fi cimuun uummanni Somaalee cimuudha. Erguma dhufne waan abiifaan godhaniinis ni hima. Dachiin dura abii laale eeysa jijjiga. Abdiilee harki dhiigaa san yoggaa harka fuudhu booda akka zabxiyyaa isa buusu irraanfateeti miti. Kabaja uummata Somaaleetiif. Biitii alaa dura inni arge Moqodishoodha jechuudha. Nuuf dhimmi Somaalee dhimma biyya keessaatiis internal affairs. Wanni nuti Finfinnee qabanne akka itti fuftuuf uummanni Somaaliyaa tokkummaan isaa nageenyi isaa cimuun mootummaan isaanii cimuun hedduu barbaachisaadha. Erga dhufame wanni godhame Puntland maal jinni uumteeti wayyaanee itti taphachuu turte. Abii akka dhufeen wanni godhe warqanaa wajjin qondaalota wayyaanee gosa Somaalee tana hunda jala taa'ee koreela takka shaalaqaa tokkootu bulcha ture. Kasala gurgurachaa qurxummii gurgurachaa jala. Jara san hunda torban tokko akka jalaa yaase. Dur mootummaan Itoophiyaadha naannolee jiran kana hundaan seera cabsee hariiroo qaba ture. Arra Moqdishoo qofa wajjin hariiroo qaba jechuudha. Kanaaf mootummaan amma qacaleen Oromoon gadhaabde tun ummata Somaaleetiif idaa isaan nurraa qaban san kafalutti jirra. Kana ummata Somaaleetti afaan beekan itti hima. Anis itti himaatiin ture. Takeessaa immoo dachiin tun layni Awaash kun dachummaan naannoo tanaatun rabshaa fi walii qotaa dhiifne yoo irra dalayne Somaaliyaa asii qofaa miti achi jirtullee ni qubsiti. Oromoo as qofaatti miti tashawaa jirtuufillee ni dabarti. Laal maali wanni amma Oromoon asii Bordodde irraa kaasii Addiim irraa kaasii hanga Mooyyaleetti Oromoo Somaalee waliin jiran kuni wanni guddoon isaan qaban horiini waliin ka qaban. Horiin kun amma Mooyyalee irraa hoggaa gurgurame. Finfinneetti yoo 40 gurgurame warri Mooyyalee 10 argata. Somaalee taate Oromoo taate kabitatu wanda kaani. Horii kana bakka sanitti bakka qeeraa waa itti qalan qopheessine airportii qopheessine foon isaa achi yoo gurgurame kalloon isaa yoo achi teesse foon sun ashagamee Arabaaf yoo ergame gatiin xiqqaan irraan argamu jechuu. Kanaaf wanni Somaaleef Oromoon godhu qabdu kanarratti wanni yaadamuu qabu wanni dalagamuu qabu. Ani eegaan dhufe waanuma lamaatu dubbiin irraa fite yeroon irraa fite yeroo dheeraa dubbuma Somaaleef Oromoo tana gosa hunda asiin Hawiyyaa fi Ituu achiin Isaa fi maali gamasiin maaliif Baabbilee gosa tana hunda baradhe amma beeyta. Mana kiyya fidee masgiida hunda uumneef bakka itti salaatan. Jimaa qabaanii re'ee itti kallee dubbii tana hunda laallee waan nagayaa buufne jechuudha hanga tokko. Rakkoo xixiqqaan amma uumame kun wanni sadarkaa hawaasaatti dalaynu sadarkaa manguddoo dalaynu tun akka turtu yoo ka barbaadamu taate murtii seeraa barbaachisa. Fakkeenyaaf bikki dubbiin irraa xiqqoo babbaddeen isin hima. Amma dubbii naannoo Baabbilee jiru yoo fudhattan gama achi aanu Oromoon buqqaate ooyiruu isiitirra. Baabbilee magaalaa keessa Somaaleen buqqaate. Ooyiruu Oromoon irraa buqqaate san
iyyaalli Soomalee qabate keessa ta'a. Ooyiruu mana baabbilee Soomaaleen keessa baasan iyyaalli Oromoo keessa ta'a. Kana manguddoon keessa baasuu hin dandeenye. Iyyaalli manguddoo dhagaare. Bakka manguddoo as bira dabarte shimala poolisaati silaa baasaami. Kana bakkee Mustafaa fi Lammaan itti laaffatan. Dubbiin amma daangaa kun hundi waan irra mari'atamee furamu. Ammoo inni ani isinillee Soomaleellee gorsu maali? Yeroo nu kanna tadabarte guddoo taafte guddo. Yoo wal quba qabaannee ce'umsa kana bikkaan geenye wal qoccoluu dhiifne wal tuttuquu dhiifne yoo kadeemnu taate waan guddoo ummata Soomaaleetiif buleen Soomaaleetiif waan tokkoon itti hima. Oromoon naannoo kanatti humna horachuu baannaan Somaalee arra abbuma fedhe itti taphata. Arra bishaan Somaalee summiin Awurooppaa irraayis Ameerikaa irraa dhuftee bishaan Somaalee irra ganna qabdi. Qurxummii isaanii Paakistaan fa'aa guurrata. Maaliif? Mootummaan Itoophiyaa Somaalee qoqqooddee waan naafeessite. Wanni immoo mootummaan Itoophiyaa Somaalee qoqqooddee naafeessituuf Somaaleen jabaannaan Oromoo bira dhaabatti, Oromoon jabaannaan Finfinneen warqaa fudhattii jedhanii waan sodaataniif. Amma akkaaf akka malee nu micciirree sukkara afaanii ganna hidhee fudhannee Finfinnee. Kanaaf tokkummaa Somaaleetiif nagaya Somaaleetiif dalaguun nuufis waan qabanne sanis qabannee turuudhaaf dubbeen teenya waa jiraachuun barbaachisa. Isinis wanni Somaalee jaalattaniif waan babbareedaniif miti. Takkaa akka keessan qaqallaa dheeraa waan ta'aniif miti. Somaalee wajjin nagaya buuftanii wal dandeessanii deemuun Finfinneefis barbaachisaa jechuudha. Akka jarri kun gad deebi'uu barbaadan malee. Akka jarri kun gad deebi'uu barbaadan malee. Kanaaf xiqqoo yeroo kannaaf warra mootummaa kanaaf. Yeroo kannaaf jara wajjinis ni haasoo nama jijjigaas ni dhaqaa waanuma kanarra turre jechuudha. Waa lamaan narraa fite jeemi takka dubbii Somaalee ni qoosamma ijoolletti. Amma warra damiinaatis warra kaanis fidee dubbisee qamaanee rees qalannee wanilis salaannee du'aayii godhannee deemneeti hoggaa gad deebi'an wal ajjeesan. Gaafa kan bilbileetiin jaraaf waanuma re'eeti yaanaa deebisaan jeen. Ta Somaaleetiif Oromoo hanga takka lafa qabsiifne rakkoon hin jirtu. Amma tawarra OPDO fi warra shanee kana nu cinqe. Saniin nu jira jechuudha. Sanillee akkuma reefu jennetti ni fidna. Rabbi sitti kadhannaa yoo diddan immoo akka kalee beenu sanitti gabbaanee akkuma abbaa Isaayyeef keessaa ariinetti keessaa baafna. Kanumaan fidna. Jara kanaan OPDO moo ODP jennaan jetteemi. Akkuma dalagaa isaanii yaa. Abbaan ODP ta'uu barbaadu ummata kana dhaggeeffadhu dalagiif. Yoo waan gaarii dalagan ODP jaan. Yoo waan hamtuu dalagan OPDO jaan. Bara deengaddaa maal jenneen maqaan isaanii kunatu jijjiirama beekta. Bara deengaddaa OPDO dullattii fi OPDO haaromtee jenneen himi. Warri haarome amma haaromsa fidne akka haaree dhalannee janiimi ODP janii. Dalagaan isaanii waa fakkaatee fudhannee deemna. Jarriin isaanii isaan gorsu. Ummata Oromoo haqaa jijjiirrattee koota jijjiirrattee shawwaduun hin danda'amu. Hin jiru jechuudha. Kalee balleessiteef azaabatti gubadhu siin hin jiru hanga toobattetti viizaa jannataa sumaaf dhawa uummanni Oromoo kun. Kalee zulmii dalaydee arra toobattee boorummoo haraam yoo dalayde suma deebisa azaabatti kana beekuu qaba namni jechuudha. Kanaaf jarriinis kanarratti jabaataa akka deemuun gorsuu barbaada. Ka warra gurbaa Adam jamu ka hidhame. Kana OPDO hidhe ODP miti. Laal waa lama addaa baafannu. Yeroo wajjinis haasee namni abaa'oo deeggareef murna fedhe deeggareef jaalateef hidhamuu hin qabu. Garuummoo maqaa dhaaba siyaasaa jalatti humna hidhate humna rabshaa yoo kadeemuun taate seeratti dhiyaachuu qaba. Amma mucaa qallaa kan agartani OMN'if dalaga. UDN beektaniimi? OMN'if dalageef tumamuun qabu ari'amuu hin qabu. Kaameraa san keessa garuu shugguutii kaayee yoo deddeeme zabxiyamuu qaba. Dubbii ciroo dhumte akkasii.
Anaaf dhimma gurbaatis jara wajjiinis ol deemnee ilaalla. Yoo nagaa qabaatee jallaan tokko itti hinaafee waan biraa irratti hidhe ni ba'a. Yoo immoo waan biraa keessa jijjiraate gorfamee toobatee ni ba'a. Yoo san keessa dabre immoo seeratti dhiyaatee ni adabamaa jechuudha. Kanaaf kun baay'ee gurbaa kana qofaaf miti. Walumaa galatti akka pirinsipiliitti wanni fudhannee deemuu qabnu qeerroo dhagaa. An qeerroodha kalee qabsaa'ee arra damooza kiyya makiinaa saameetiin fudhadha jennaan ati qeerroo miti farra qeerrooti. Nuti qabsooyne akka mindaan nuu kafalamu akka jazaan nuu galtuufi miti. Qabsooyne obboleeyyan keenya kan wareegaman ummata Oromoo salphina jalaa baasuudhaaf, ummata Oromoo kabajaa isaan malu galchuudhaaf, saamicha irraa dhaabuudhaaf wayyaane nurra fincaante akka kofoo baafattee biyya baatuufi. Kanu nuyi qabsooyne abdiilee fayyadamanii akka nuun shororkeessineef, obbidiyoo fayyadamanii akka nuun dhiinneef. Sabni keenya biyya isaati irratti alagoomuudhaaf abbaa biyyaa akka ta'u osoo qabu kun osoo nyaatu kun osoo duroomu inni dalagaa dhabee Yamanitti deemee bishaanitti akka hin dhumneef malee aangoof hin qabsoofne. Aangoof qabsoofne, maallaqaaf qabsoofne, maqaaf qabsoofne, kabaja saba keenyaatiif qabsoofne. Qeerroon fedhe dargaggeessi fedhe arra gabbahee kan nama saamu, kan nama sodaachisu, kan nama arrabsu sun wayyaaneedha Oromoo miti. Qeerroon fedhe dargaggeessi fedhe maqaa qeerrootiin kalee niin qabsaa'e, kalee niin hidhame, kalee niin fannifame jee namni naa fannifame jee si gaafate hin jiru. Namni mee asin gaafadhu Oromoo. Namni halkanii guyyaa taa'ii nuu dubbadhu naan jee na fila jira. If kennee miyan. An Oromoo raayoo jazaa rabbi biraa malee wanta akka wanni isin naa kafaluu qabdan hin jirtu. Kanuma dubbiin. Namni qeerroo kaleessa wareegameetti kabaja godhe nama nagaa biyya tanaatiif arra dalagi. Nama olaantummaan seeraa akka eeggamu, nageenya akka eeggamu, karaan akkan miidhamne, sabaaf sablammiin nu keessa jiru akkan sodaanne. Beeka nuti gaafa Haile Sillaasee Amaara irratti hin qabsooyne, olaantummaa saba tokko irra qabsooyne. Gaafa wayyaanee Tigree irratti hin qabsooyne, olaantummaaf saamicha wayyaanee irratti qabsooyne. Gaafa Haile Sillaasee sirna naftanyaa irratti Harargee tana beektaa sirni naftanyaa. Naftanyaan tokko jechuun naftanyaa jechuun Amaara jechuun miti. Nama qawwee qabatee nama keessa taa'u. Dachii qofa miti nama 10 qaba ture wattaaddarri tokko. Ooyiruu ta'e, jaartii ta'e, mana kee, ruhii ta'etillee qaba ture. Haamidoon faan ka gabbahanii mataa keessa dha'u eegalan salphina keessa bahuudhaaf. Kanaaf nuyi warri kaleessa wareegames fotoon uummattansan jenne feetanii maxxansitaniif warri arra jirrus nu faarsaan jenne faaruuleen barbaadu. Kanaaf namni an kaleen uummata kanaa qabsaa'e kanaaf uummanni kun naa salaatuu qaba, naa kafaluu qaba, irratti ni dhidhiiba, ni sodaachisa jau suni wayyaaneedha. Isaan mala beeytu lakki kama kaleetuu fidu jirra qaalliittiidhaan malaa jechuu. Namni nama saamu Oromoo taate, Tigree taate, Amaara taate, Chaayinaa taate, malaayikaa taate, kanama saamu kanama jeesu wanjalanyaadha. Suni meetee wajjin likki argachuu qaba jechuudha. Ayyoo abbo wanni ani isin gorsu ijoollee fuuletti hin kannina likki malee. Kalee nuu qabsaanii qeerroon tun kalee nuu qabsoofte akka fedhanitti xarraqaa jaan yoo jettan booda ashabbaarii taati ijoolleen. Ashabbaarii kaleessaa kan mirga qabsaa osoo hin ta'in kan nagaa nama dhooru kan nama saamu ta'a. Kanaaf isinis qeerroo
ummata kanaaf akkuma kalee qabsooytanitti ar'aas nageenya qabu deemudha. Kana wal qabatee waa'ee jara bulchiinsaa amaanaa itti kennineemi jaalannee itti kennineemi waan biraa dhabnee itti kennineemi amal lamaan tana ifiif jaalannee waan itti kennine waan taateef amal lamaan tana hanga isaan likki malee kanarraan bahinitti mootummaan tanuma na dhageessanii mootummaan tanumaa jechuu ni gorsina ni lollaan barbaachisaa taanaan hiriira itti baana gaafa barbaachisaa ta'e nurraa kaasa jennaan ammoo mootummaan diinu oromootii mootummaan diigina amma 150 booda amma mootummaa harkanne nu waa diiguun laaftu ni beeytanii mi waan hin jechaa ture wayyaanee diina malee sirna kanan diinuu gaafa nan biyya alaa taa'ee opiidiyoo tana jabeessuu qabna humneessuu qabna bilisummaa baasuu qabna jedhu warri hedduun irra opiidiyoo ta'ee asitti ODP ta'ee natti as duulu kuni jawaar opiidiyoo daasporaatii naan jechuu ture iskoolaarshiippiidhaan erganii hangaafasi somaa mootummaa jara kanarra waa takka laal waa takka kanarraan qaban jara kun sumurii takka waa takka anduris ganduma keenya dhugaa yoo isin jee haadha abbaan kiyyallee waa takka kanarraan qaban aan warri na barsiise ganti tokko irra soddaa kiyyaa takka jiru Samboda barsiisaa tokkotu iskoolaarshiippii Singaappoor na erge achi faranjiin narraa qabale Ameerikaa bikka hedduu haqa warri narraa qabu ganda kaani malee ganti hurumaa narraa hin qabu ammoo akka nama ummata kanaa yaadutitti waa sadii nu fayyade amata 8 dura waan tokko haasaatiin ture namni dhagahu malee waa sadii jijjiirame biyya kana keessatti 91 booda tokko Oromiyaa ijaarame nama keenyaatu shawaatti ol yaa'ee nama biraatti gubboo kennuu dhiisee gubboo walirraa fuudhuu eegaluunu waan tokko 91 booda yeroo duraatiif Oromoo wal gabbare nama biraa gabbaruu dhiisee jechuun sadarkaa onnitti akki godhaa turre aanaan godina gabbaree godinni caffee gabbareeti warri caffee immoo mallas gabbaruu ture akkasitti garummo shawaan wallagee Lubbaaboor Harargeen kun bikka takka dhufuun eliitiin Oromoo kun mataan isaa akka walitti qabatu godhe tokko kun barbaachisaa poolisiin Oromiyaa ijaaramuun manni murtii ijaaramuun wannummaan Oromiyaatuun ijaaramuun hawaasa faca'eerraa ka mana tokko caayaa nuu taate Oromiyaan caayaa nuu taate jechuudha kalammata afaan keenyaan barachuudha dur namni gaafa afaan ifiitiin hin baratin gaafa barnoonni hin jirre namni ka walii dirmatu gaafa iyya walii dhaga'e qofa gaafa gosa takka ta'u qofa gaafa naannoo tokko gaara gamaa gamanaa ta'e qofa gaafa barnoonni afaan Oromootiin dhufu ka beegii jirus ka ciroo jirus ka baale jirus ijoollee xixiqqoo nama yoo agartan guyyaa isniinaa ganama faaruu Oromiyaa faarsanitti alaabaa Oromiyaa baasanitti afaan Oromoo galanii baratan mataan wanni ijoolleen qubeetun tokko taatee kaatee tokko kana jechuudha kasadaffaa namni keenya magaalaa galu namni keenya magaalaa galuun tuni dur magaalaa tun maaliif akka gaara keessa teessee beekta akkasiin itti dhufne waan biraatiif magaalaa ni beektan seenaasi magaalaa tana waraanni ituuf humbannaa akka ittiin seenne farda ganda keessanii dhoorkuudhaaf akkana ijaaran namni asin seenu ture kanaaf magaalaan alaga turte namni keenya amma 27 kana bulchaanis Oromoo ta'uun fira isaatiis fidu bifa adda addaatiin namni keenya galuun jijjiire jechuudha waa sadee kanaa jijjiirame kanaaf waan jijjiirama kana balleessuu hin qabnu mootummaa jirtu tana keessumaan akkuma keessaan nyaannee jara kana ariinee jara keenya ol baafne jallaa kanas keessa haxooyne osoon diigin kanaafin dubbiin gama lixaatiin deemtu tuni waa diidii dura dhaabachuu qabna jedhu diigamuu hin qabdu mana tokko diiguun gaarii miti amma mee mana tokko yoo jaaruu barbaadde mana tokko dullacha qabdaa jennu mana kana diidee san jaartamo osoo kun jiruu takka takkaan san jaarratta sii kana diige osoo san hin jaarin roobni waa dhufeoo wanni beeyta gaaf san beeyta jara kana sala kuchiisuuma dandeenya ni dandeenyaami kirkirsineemi gaafa gaaza faa irraa dhaabne gaafa finfinnee ukkaamsine san jarri kun maqalee galee jarri kunis sila jaruma gala wanni biraan jirtu garuu keenyaa nuufaa taa'anii wanni jenneef
hanga takka manuma isaanii kana haaroomsine kabaa itti tolchine akkan dhimmifne goonutti yoo sundi demmo haaree kabiraa jaarrannutti manuma moofaa kana suphaa keessa jiraanna jenne qeerroo dhagaya xaariin teessan akka buutu yoo bakka buutu yoo barbaaddan taate mootummaa tana garafaatiis ciniinaatiis itti iyyaatiis garummoo osoo lafeen cabsin osoo ndiigin akka nu ceesisan godhuu danda'u qabna jechuudha. Kana keessa seer dhablummaan dhaabbachuu qaba. Kontirbaandii biyya kana deema wanni adda addaa ni dabra rakkoo takka isaanii ofitti uuma. Jara wayyaanee kana wajjin waan tokko seenanii maqaa isaanii balleessu jecha shukutiin asiin qabamte maaliin achiin qabamte jedhanii iyyan. Namni keenya isaan gargaara jeeti makiinaa tana osoo dhaabu kana keessa hattuun biyya saamu jirti akkasii miti. Akki goonu waan shakkitaniif hin qabina poolisitti yaama. Poolisiin haa qabdu maal daleetii waan bira poolisii dalagaan isiin saniini goofaree eenyu fidu jirarre poolisitti yaama. Poolisiin immoo walquba qabaadha bulchiinsa wajjin ummata wajjin federaala wajjin amma rakkoon dheengatti siin shawwadan amma dubbii maallaqa birrii isaan irratti ta'ummaan tiya kaafte gaafa tokko maallaqa adda biru jira ummanni akkamii beekee qabe ni qabe eega qabe booda warri baankii naa bilbilanii ijoollee qeerroo wajjin isaa soyinee as dhufee asirraa daama gale guyyaa lammataatis warri baankiitis akka waan mallee inni irraa hafe makiinaa shorfee takkatti maallaqa hangas ga'u qabanii deemuun sirrii miti. Agay warri baanki reete mana hoshora tokko keessa galchitee waraabessi takka jeetalli yoo fuudhe waraabessa qofa badii qamoosille warri baankiillee kana sirreessuu qaban garuu gaafsan baankii keessaa taatu bulchiinsa keessaa taatu poolisii keessaa taatu shayitaanni harka wal keessa naqateet ifiyaateet mi'ee isoma qaballeeyse. Kun qoratamuu qaba jechuudha. Poolisiin sirriitti qorattanii waan kana yoo bakka itti hin dhaabin rakkoon hin dhaabbatu. Kanaaf kakararra dhaabanii nama sakatta'anii maal godhan kun dirqamni lammiidhaa yakka keessatti beekamuu qaba. Dirqamni lammii tokkoo yakka keessatti waan shakki sanirratti quba qabee poolisii itti yaamu. Yoo poolisiin hin jiraanne taataaqii itti yaamu malee mirga sakatta'utu hin qabdan. Barden gaddaa goone maaliif beekta? Jaraatu gaafasiis obbidiyoo turanii amma odii jijjiiramu jiran umaan jiran. Gaafas wanni gooneefii jira dhagaya. Waan hunda beekta sababaan godhu turre. Amma karaa wanni cufneef agaatiin irraan hin dabartuufi miti. Akkas jeetii sirtiin kijibe. Dhaka guutuutti miti xiqqoo sirtiin kijibe. Wanni dhagaa cufnuuf akkas maal seetan? Agaasiin numa kaafatti. Wanni karaa cufuufi turreef diinagdee laaffisuudhaaf ture. Diinagdee gaafsan jaraatu nyaatu ture. Wanni nama keenya ittiin bitanillee diinagdee ture. Karaa cufuun san diinagdee isaanii laamsheessiteet obbidiyoos waan kennaniif dhabanii faranjiis waan kennaniif dhabanii hanga hafte hatanii maqalee galan. Karaa kanaaf cufne. Har'a tokko namni nu hatee deemutti hin jiru. Guddifachuu qabna malee wanni nu hatee hin jiru. Diinagdee karaa cufuunis maal cufuunis har'a numa miidha. Akka miileef sakaaluudhaaf jechuudha. Kanaaf waan goonu hunda ultimately maal irraa arganna kan jedhu san yaadaa deemuun hedduu barbaachisaa fakkaata. Haaromsi kun beektaa qorakkoo. Jarri kun amal lama sadi keessatti narra laalinaa gaa. Amal lama sadi keessatti dhaaba maxxantuu irraa gara dhaaba qabsoo irraa gara dhaaba biyya bulchuutti dhufan. Yeroo gabaabaa kana keessatti jallaa diila kana keessaa yaasuu hin dandeenye. Mashinni Oromiyaa kun ittiin nu saamuuf jaarame. Halkan tokkotti yeroo gabaabaa keessatti akka nu misoomsu yoo ka'ee nu taate nu gowwa. Lakki immoo yeroo nu kenna akka isaan jedhanitti yeroo hunda akkuma kaleetti akka deemanis itti dhiisuu hin qabnu jechuudha. Dhiibbaa irra godha garuu akka hin cabnetti akka hin miidhamnetti godhaa deemuudha barbaachisa. Haaromsi nu biran geenye kayyattan. Akkuma reefu jetti yoo jarri kun gamna ta'e jarri biyya bulchaa jiru kuni. Daddafanii gubbaa hanga gadiitti nama qajeelaa nama namni jaalatu nama beekumsa qabu nama qalbii qabu yoo kaayan haaromsa kana if haaromsanii
ummata kana tajaajilu yoo danda'an viizaan ni dheereffataaf amata lama booda akkasimi ifii jaimi ay janini mire sogiddaan jarrinis yoo turuu ka barbaadan taate waan amma itti jiran tokko dhiisuu qaban hattu isin as yariitan achitti shuumuun hattuun an argatte hatte shawatti maal dalayti numaatti bara kasimi hattuun yoo toobatte asumatti dalagaan nu garsiisuu qabdi malee wallagatti ergamuun qabdu kuma ihadek xilo ayxilmu anjani jira ihadek keessa isinitti himan isaanii dhoggaa namni itti ka'e qondaala tokko fuudhaniituma biiroo dhaabaa biiroo maalii keessa bikka isin agarre dhoysan maal janbeeyta achi walitti awoo akkami ugaa etteen nama isaasii ari'ame kana ramaddiin eeggadha jaa mindaanuma nyaata osoo barsiisanillee gaarii beeyta osoo maal godhanii inni dhaabateetuma ilkaan asit qarateen shawaa nyaachuu seenaa jechuu san qofaa miti rakkoon guddoon jirtu warri godinarraa ari'ame aanarraa ari'ame waggaa ol ba'e caasaa hanqaaquu asit dhalfatee dhiisee tana fayyadameeti nama wawayyaa sakaala Harargee lixaa kanaa jira warri asin asii ariitan kan finfinnee taa'ee ammallee shira isin irra dalagu eenyu akka ta'e beeytanii bi maqaan dhooyinu maqaa yaamuu biitii mangistiidha dirree sun gaarii gara dhimma nadhii irratti nadhiin as aanaan caaritti cinni itti kan ajjeefame kan qabame haala san irratti OMN dhaqee gabaasuu qaba sirrii san qofaa miti beeka hundatti ummanni gagaafatuu jiru mootummaan kun gootota keenya qabsoo bilisummaatiif gabbaanii harka diinaa bu'anii achi buuteen dhabamte jiraachuu dhabuu isaanii nu beeksisuu qaba yoo jiraatan maatii deebisuu yoo ka wareegaman taate eessaaf akkamitti eenyuun akka wareegaman ifa baasee maatii fi saba sabbarsiisuu qaba kan jedhu kun waan irra deebinee yaadachiisuu qabnu jechuudha. Kana warri OMN udiin dhaqee haa dalagu dhimma lafarratti reefuu bulchaa hojii saasaa turre. Maali diktaatarshipii mootummaa buufneeti diktaatarshippiin uummataan moo dhufu jira. Lafa beenyaa irra nyaattan deebitanii itti nuu dabalaa fa'aa jiraami. As qofaa miti harkee bika hedduu jirti. Mootummaan tun laaffattee abbaa irrummaa mootummaa irraa buuftanii taifii immoo ofitti hin deebisin an ta'u. Seeraa jira. Lafa tajaajila uummataatiif barbaadamtu mana barnootaatiif karaadhaaf kiliinikaaf waan barbaadamu mootummaan fudhachuu mirga qaba tajaajila uummataatiif waan ta'e yeroo fudhatu ammoo kan akka beeytaniif seera kuni as qofaa miti Ameerikattis bikka hundatti asitti laftinuu ta'u uummataaf ta'u mootummaatti amma Ameerikatti lafti ta dhuunfaati bikka laftinuu ta dhuunfatitti mootummaan karaadhaaf hospitaalaaf mana barnootaaf dachii takka yoo barbaade jaalattee jibbitee ni fudhata fuugaa fudhatu garuu beenyaa siin malu sii kanne bikka silaatu turuu dandeessu si qubsiisuu danda'u qaba. Kanaaf warri sababa kanaan amma karaa asiin baddeessa kana sababa kana dhaabbatee jiran asittis yuunivarsiitii sababa kana dhaabbatee jiran nulleen cinqina manni barnootaa nu ijaaramu irraan kaan nu akkamitti samirratti ijaaranire laal hoggaa quba tokko nama qabdan afur namatti as garagala beeka namicha kana mana barnootaa na ijaarii dachirraan ka'u samirratti ijaaru hin ta'u kun kana hoggaan jedhu garuu jara kanaanii dhaqaa dachii charchaarotti galaa jechuu miti keessattuu babal'ina magaalaatiin wal qabatee lafti mana jireenyaatiif industiriif ni kennamti wanni asitti dalaguun zulmi garuu Itoophiyaa keessatti magaalaan ni bal'atti qonnaan bulaaf jalaa kaaftee dhabamsiifti akkasii miti tokkoffaa pilaan waggaa 20-30 qabaatanii dachiin tun yoo amma 20 irraa kaseenuu hedduu taate dursanii qonnaan bulaa san irratti dalagu qonnaan bulaa san hojii qonnaatirraa gara daldalaatti gara industiriitti akka magaalawu namni baadiyyaa sun akka magaalawu magaalaan sun hoggaa guddattu namicha nyaattee dhabamsiiftee osoo hin taane qabattee akka guddattu gochuun barbaachisaadha. Kanaaf babal'ina magaalaa diiduun gaarii waggaa 20 garuu hin ta'u osoo hin ta'in naahoo maal fiddee ana hoo nama gaaloomsuudhaaf industirii fakkeenya yoo warshaa ijaaru hedan
Anoo maaliin warshaa tanarraa harkadhaa yaa Aliyyii gaafadhu. Kana onni gaafa barbaachisaan jechuudha. Kanaaf haala kanaan irratti mari'achaa deemuudhaatu barbaachisaa. Dhimmi lafaa irratti keessattuu bu'uuraalee misoomaatiif waan godhamu irratti maali argu jira naannoo Hararii meeshaqaa guddaa jira. Mootummaan gaafa humna qabdu kabaltee irraa kaafteeti bishaan baafte karaa tolchiti. Amma immoo uummanni gaafa humna qabu kabaleeti irraa ari'a. Maal godhan beeyda mootummaan naannoo Hararii kana mani cinqan. Dirreedhaas even godinootaas maal godhan? Miliyoona 10 kennaaf gaafa kaan hoggaa kenneef sanyaatee caccabsatee deebi'eeti yookiin fudhannee jaa yookiin xiqqaatee jaa dhaqeeti boombaa cabsa. Kuni tyranny of the mass ta'uu hin qabu kun. Kana dura dhaabbachuu qabna jechuudha. Kanaaf bifa manguddoon keessa jirtuun bifa namni kunis keessa jiruun irratti mari'achaa deemuun barbaachisaadha. Waliigalatti gaa hedduu haasofne isaaniifis sireen kan akka xiqqoo dubbatanii fi wanni guddaan Oromoon isin gorsu isin karadhu. Bilisummaan aannanii nama beeku dhugaa jedhanii dhuganii ittiin machaa'uun immoo haraami. Bilisummaa tana likki dhugaa takka warra bilisummaa tana summii naquu barbaadu immoo irraa dhorka. Amma namni hedduun yoo wanti tun gufatte gabrummaa deebina jaami gabrummaatti hin deebinu Somaaliyaadha taana Yugoslaaviyaadha taana adda facaana ni diigamna wal fidna. Kanaaf waan kana tiifadha warri bulchitoota illee uummata dhaggeeffadha. Dhufuu kiyyatti hedduun gammadaa jaallan gabaabsanii akka nu dhufaniin hiree kennaaf. Tole ani waa baay'ee jiru. Namaan beekun asii arge haadha tuuleeti beekanii Minnesota hojii jiraanna ammata shan hangaan achi kompiitaraan dhufaa zuulbata isin naa qopheessuu ture galatoomiin jaal.